Har'a suuqa deemee na waliin tura. Kun hundi ka dubartiiti. Dhugaa rabbi isinii kariiwwan fakkaatu kophee jechuun ka dhiirallee ka dubartillee hundi isaatu hin jira. Isin argisiisa. Kun argaa jirtani. Waan fakkaatu. Tunniin ta'e ijoolleeti. Ijoollee shamarranii jechuudha. Warri shamarran qabdu. Guutuu akkanuma. Asii argaa jirtan ka ijoolleellee ka dhiirallee dhugaa rabbi kopheen babbareedee jira jechuudha. Maashaallah. Argaa jirtanii amma deemee uffata laaltan. Uffatni waliin tura uffata laaltan. Uffata isin argisiisaa na waliin tura. Kun uffata. لا مراد لا لا تقع. Yoo. Uffata ijoolleeti kunniin. Ka guddallee jechuun uffata qorraati. Garuu baay'ee bareedaadha wallahi. Garuu gatiin isaa bakka kana widdiidha. Jaakkeettii ijoollee. Birriin isaa meeqame? Birrii widdiidha. Birrii 39. Garuu birrii 39 isaan biratti homaa miti. Dhugaa rabbi jaakkeettiin babbareedduudha. Asii bistaana jira.
Abaya kunniin abaya. Bifa garagara malee kunniin hantu abaya. Birri 59. Yaa Allah ofii abayaan maashaallah. Bareedaadha garuu birrii widdiidha. Kunniin uffata halkanii. Warri jaarsa qabdanii kun bitadhaa kottaa. Uffata halkanii kan warri baatu kunniin. Waa warra jaarsa hin qabne jechuu osoo hin ta'in namni halkanii barbaadda. Kunniin surree jakkeettii. Shaanxaa isin argisiisa. Uffata ijoollee marraa uffanni ijoollee maashaallah. Kan qorraa bareeda jira. Uffata ijoollee asirra.
birriin isaa 64. Duraan gisee xalabaa jirru koo akkanaa kana bitanii nuu fidan. Daa'immaniiti. Birri 80. Kunniin kun burtaa qorraa kan isaan uffatan sana. Kunniin kan ijoolleeti. Ijoollee dhiiraa xixiqqoo jajjabdu. Birri 150. Wallaahi marraa wajjina.